Ashama akkam jirtan egaa amma immoo kanan isinii dhiyeessu viidiyoowwan garaagaraa waa'ee yuutuubii, tiiktookii akkasumas immoo iyyuu haala fayyadama bilbila keenyaarra koodiiwwan jiran wajjin barachaa kan itti fufnu ta'a jechuudha. Har'aa fi sagantaan isiniif qabadhee dhiyaadhe haala kamiin akkaawuntii yuutuubii fayyadamnee achirratti haala kamiin monitaayiz yookiin immoo nu kaffalamuu danda'a kan jedhudha barumsi keenyaarra. Egaa akkaawuntii yuutuubii banachuu keenyan dura jalqaba irratti wantoonni nu barbaachisan jiru. Isaan keessaa tokko maalidha? Tokko Gmail akkaawuntii nu barbaachisaa jechaadha. yuutuubii akkaawuntii horachuudhaaf jalqaba irratti Gmail akkaawuntii nu barbaachisa. Kanaafuu Google keessa gallee sign into Gmail account. Surname jennee galchuu dandeenya jechaadha. Sanaan booda guyyaa dhalootaa nu gaafata. Guyyaa dhalootaa fakkeenyaaf isa kana isa sirrii guutuu qabdanii maallaa fi yeroo tokko tokko yoo umriin xiqqaatellee wantoota garaagaraa isinitti argisiisuu baachuu danda'a jechaadha. Umrii yoo xiqqeessitan. Kanaafuu haala kanaanin filattanii sana booda maqaa asitti maqaa keessan qofa barreessitanii sanaan booda paaswordii isin gaafata jechaadha. Paaswordiin kennitanii fi paaswordii erga kennitaniifiin booda paaswordii karaaktarii garaagaraa yoo ta'in fudhatu jechuudha. Karaaktarii garaagaraa ta'uu qaba. Karaaktarii garaagaraa lakkoofsa keessan isin gaafata. Ani already akkaawuntii waan hin qabuuf haala kanaan bantanii jechaadha. Erga email akkaawuntii kana bantaniin booda immoo iyyuu isteeppiiwwan jiran yeroo marsaa lammaffaa irratti isinii kan dhiyeessu ta'a jechaadha. Subscribe, share gochuudhaan na waliin turaan isiniin jedha. Galatooma.